Ingiliz magaalaa Saawuzaampitan keessatti baqataan lammii Itoophiyaa ta'e hoteela baqattoonni keessa tursiifaman keessatti miidhaa saala raawwateera jedhamuun himatamus inni garuu haaleera. Dargaggeessa lammii Itoophiyaa umurii waggaa 23 Malaakuu Gabrasanbat jedhamu kun Eertiraatti dhalate. Erga to'annoo seeraa jala oolee booda roobii mana murtii Saawuzampitanitti dhiyaatee ture. Shakkamaan kun gaaffii mirgaa wabiif dhiyeessee ture fudhatama hin arganne. Namni kun baqattummaan waggoota 5 dura UK keessa ture. Waggoota kanneen keessatti dhimmi baqattummaa isaa akka ilaalamuuf gaafachaa ture. Namni kun dubartii tokkotti dhiyaatee tuqeera jedhamuun to'atame. Miidhaa saala raawwachuunis himatame. Inni garuu kana hin raawwanne jechuun haale. Poolisiin Hemisfer torbee darbee guyyaa jimaataa taatee hoteela Highfield House jedhamutti mudate qorataa jiraachuu ibseera. Abukaatoon shakkamaa kanaa Kaalid Mizuurii Eertiraatti dhalate. Biyyoota koolugaltummaa gaafachuun maluuf irraatii dhufe Eertiraatti dhiibbaan mirga namummaa bal'inaan raawwatama sababiin beekamneen waggoota 5 eeguuf dirqameera hanga yoonaa murteen hin arganne jedhe. Hoteelli kun yeroo dhiyoos bakka miidhaan saalaa itti heddummaatu ta'eera. Sababa kanaattis giddugala mormii fi okkora godaantotaa ta'eera. Hiriirri mormii dhaadannoo istaandaartuu raashizim jedhu gaggeeffamu ammoo mirgi godaantotaa akka kabajamu kan gaafatudha. Ji'oota duras baqataan lammii Itoophiyaa Addush Baatuu jedhamu miidhaa saalaan yakkamaa ta'ee erga itti murtaa'e booda UK keessaa gara Itoophiyaatti ari'atamee ture. Kun gidduu baayogiraafiidha.